Barnoota Afaan Oromoon itti fufaa kutaa 11ffaa shaakala barreeffama Afaan Oromoo shaakala 1ffaa gamtaan barataa cimaadha. Gamtaan barataa cimaadha. Gamtaan bifa kanaan barreeffama. Barataa cimaadha. Cimaadha. Himi gamtaan barataa cimaadha jedhu yeroo barreeffamu gamtaan barataa cimaadha. Shaakala lammaffaa ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi. Ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi. Jechi ogummaan jedhu bifa kanaan barreeffama. Ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi. Himi ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi jedhu yeroo barreeffamu ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi. Shaakala sadaffaa baga ayyaana waggaa geessan. Baga ayyaana waggaa geessan. Mee hima kana barreessaa. Baga ayyaana waggaa geessan. Himi baga ayyaana waggaa geessan jedhu yeroo barreeffamu baga ayyaana waggaa geessan. Shaakala arfaffaa Aadde Durseen barsiiftuu Afaan Oromooti. Mee hima Aadde Durseen barsiiftuu Afaan Oromooti jedhu barreessaa. Aadde Durseen barsiiftuu Afaan Oromooti. Himi Aadde Durseen barsiiftuu Afaan Oromooti jedhu yeroo barreeffamu Aadde Durseen barsiiftuu Afaan Oromooti. Afaanni Oromoo kan barreeffamu akka dubbatamutti, akka dubbannutti barreessinaa jechaadha. Shaakala shanaffaa aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha. Aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha. Aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha. Mee hima kana barreessaa. Aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha. Himi aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha jedhu yeroo barreeffamu aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha. Shaakala ja'affaa jal'ina dubbachuu afaan keetti fageessi. Mee hima kana barreessaa. Jal'ina dubbachuu afaan keetti fageessi. jal'ina
dubbachuu afaan keetti fageessi. Jal'ina dubbachuu afaan keetti fageessi himi jedhu yeroo barreeffamu jal'ina dubbachuu afaan keetti fageessi. Jal'ina dubbachuu afaan keetti fageessi. Walumaa gala hanga ammaatti kan ilaalle gamtaan barataa cimaadha. Ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi. Baga ayyaana waggaa geessan. Aadde Durseen barsiiftuu afaan Oromooti. Aan mana abbaa kootti mucaa qanani'aadha. Jal'ina dubbachuu afaan keetti fageessi. Egaa bifa kanaanii afaan Oromoo barreessuu waan dubbattan, waan afaan hin dubbattan barreessuu shaakaluun dandeettii afaan Oromoo barreessuu keessanii akka cimsattan isin jajjabeessaa. Barnoota hanga ammaatti walitti fufinsaan waliin barachaa turre asumaan xumurraa nagaan tura.